gaara torban kana keessaa dheertichi sani inni urri kan hanjedhamu jechuudha. Kan achitti argitu kun keenya holqa gurguddaan akka Soofa Marii fi agartee bakki bebbeekamoon akka Dirree Shee Kanaa Huseen Faasilaa akka turistii ilaaltee horoo irraa argannu kan biraallee gurguddaan waan argitee haalli mijatiniif galii guddaa argannu dhabna. Sarkilii giriinii sun manni nugusaa masarri nugusaa isa jechuudhaan biyya kanatti jalqaba. Garabete baha, lagabete teha, debiye arguda, ijaki berida, siwa jinda bersu, jiruki abunda, siwa jinda bersu, jiruki abunda. Adu sente batus, wanu makini ada. Adu sente batus, wanu makini ada. Urjiji argus, jalalaken ada. Bona fi ganni, arfasa fi birra. Ya danona fidan, jalalaketira. Ya danona fidan, jalalaketira. Natimi jalatu kegaran maliada, natimi yalatu kegaran maliada. Oso wal jalanu mafjiranna adda, jabatu hiriyako obsan hajiranu. Amantif jalalan abdin ha eganu, amantif jalalan abdin ha eganu. Kuni magaalaa Bargan gaara torbaan marfamtee jirti. Gaarri torban kuni kan beekaman keessattuu lama gurguddoodha. Lama meeshaa ittiin koranii keebil kaaran jedhan urri kan inni dheeraadha. Isa han akka konkolaataa garuu qilleensarraa nama rarraasee dabarsuun koranii. Kun immoo akkuma reef korre baaburaan harkisee baaburri nama baasaa kun filooyyan jedhama. Akka ittiin baan sun immoo filoy baanan jedhama baaburri suni. Gaara torban kana keessaa dheertichi sani inni urri kan hanjedhamu jechuudha. Kan achitti argitu kun gaara torba keessaa isa tokko. Gaarri lammeesson kana gamaa kana inni immoo Loovistaakan jedhama. Kan itti aanus gaarri sadaffaan sani gamaa san argitu. Kan afreessoo kana duuba amma ijaan arguu hin dandeenye gaarotii biraati jira jechuudha. Roondamaanan saandivii kan faa jedhamu hin argina kaartarratti booda. Magaalaan Bargan egaa biyya Norwee keessatti magaalaa lammaffaadha. Magaalaa guddittii biyya kanaa turte duraanii jaarraa 12ffaa keessa akkana. Manni nugusaa inni jalqaba biyya kanatti kunoo bakka markabni jiru kana as bakka akka
paarkii qabdu magariisa bishaanuma markaba gurguddaa sanii as sarkilii giriinii sun manni nugusaa masarri nugusaa isa jechuudhaan biyya kanattan jalqaba waggaa gara 1,000 akkana dhiyaachuu heda jechuudha inni magaalaa kanatu guddittii turte taanee Osloon Kiristaaniyaa jedhamti biyya barasanii Osloon magaalaa guddittii taateetu magaalaa lammeessoo taate jechuudha garuu daldalaan biyyi kun beekamteen Hanseatics warri Jarman biyya kanatti dhufanii daldala banan hedduun kun Briggan jedhama Briggan kun jaarraa 17ffaa keessatti bakka daldala addunyaatti itti beekame ture jechuun markabaan dhufanii hedduu kana bakka beekamaa daldala biyyoonni dhiyaa kun itti wal gahan ture seentarii daldalaa ture jechuudha. Akkuma argitu namni magaalaa kanaatis ta'ee turistiin galii guddaa magaalaa kana wanna galchu keessaa kana gaa biyya faranjii waanuma ofii gaara kanallee qotaniiti turistiin akka dhufee ilaalu haala mijeessanii san booda horoo irraa argatan argitee keenya holqa gurguddaan akka Soofomarii fi agartee bakki bebbeekamoon akka dirree ishee kanaa Huseen Faasil akka turistiin ilaaltee horoo irraa argannu biraallee gurguddaan waan argitee haalli mijatiniif galii guddaa argannu dhabna biyyoon normaal akka kana falaxaniiti baaburaan godhanii nama korsiisuu qilleensarraan baabura qilleensarra deemu lafa odoon tiqin haada elektirikiitiin harkifamee deemu hojjetaniit waggaa waggaatti magaalaan tuni galii $1 miliyoona lakkaa'amurraa argatti kanan subsidaayiz godhatan lafa ofii jechuudha. Kana gaa biyyoota kanarraa biyyi teenyallee muuxannoon argachuu dandeessu fuulduratti qabeenya risoorsii keenya akkamitti akka biyya ormaa kanatti gallee irraa barannee ijaarrachuu dandeenya inni jedhu waan murteessaadha. Akka isaanii kana bishaan hin qabnu malee lafa hin qabna daggala hin qabna holqa gurguddaa hin qabna kanatti ijaaruun hin danda'ama jechuudha muuxannoowwan isaanii kana. Lamatu jira lamaan kun wal dabaree deema guyyaatti yeroo hedduu deddeebi'aa oola jechuudha daqiiqaa 15 deema nama guutee deema tokko koru tokko hin bu'a gaarri kun lafarraa daangaa bishaanitirraa ol gara meetirii 600 caala egaa turistiin as koree magaalaa kana gad ilaaluudhaaf guyyaatti nama hedduu koraa galii guddaa argisiisa jechuudha waan isaan godhan guddaan hin jiru lafuma gaaraa kana baaburatti hojjetan nuyi biyya keenyatti gaarreen hedduu qabna akka kana caalaa qabeenya irratti odoo koranillee bineeyyii adda addaa argan gaarreen akka Cilaaloo gaarreen akka Gaalamaa Baatuufaa gaarreen gurguddoo bineeyyiin gosa adda addaa irra jirtu san odoowwan akkatti ittiin koranii bu'an jiraate turistiin hedduudha gaaf biyya keenya dhuunfanneedha egaa qabeenya akkasiisan itti fayyadamuu dandeenya muuxannoowwan biyyoonni adda addaa lafuma cirracha ofii irratti namni koree akkatti waa laalu tolchanii horii ittiin argatan kun muuxannoo gaariidha keenya immoo gaafsan waan koranillee argan ijaan laalantu jira jechuudha namni oduman dadhabin magaalaa guutuu achirraa gallaalee bashannanee deebi'aa kunis immoo waan akka wanni kanaan gadi bu'a jechuudha waan akka dibaabee harkiftu qilleensarraa nama buuftu kanarraa rarra'eellee bu'a wanni guddaan biyyoota Awurooppaa kun wal fakkaataadha biyyoonni garaagaraa waan akkanaa hin qabu waanuma xixiqqoo fi ijaarratanii turistiin Eeshiyaa fi Awurooppaa garaagaraa irraa itti yaa'ee horii magaalaan kun ittiin waan gurguddaa ijaarrattu manneen fayyaa manneen barnootaa ijaarrattuun galii kanarraa argatu jechuudha waggaatti $1 miliyoona hedduu argatu horii guddaatti hin baasanii elektiriikumatu hojjeta namni tokko taa'ee horii guuruudha tokko akkuma shofeera mallattumaaf taa'uudha malee ofumaa deema otomaatikiidha amma asitti dhaabbanne tokkollee an bira darbu achitti nama buusaa jira korsiisaa jira kun buusaa jira amma duratti korree amma gad deebi'aa jira Floy baanan jedhanii waggaa dheeraa dura gara waggaa 100tti dhiyaachuu hedha amma kun eega ijaarrame waan akkanaa kun
kun muuxannoo guddaadha jechuudha. Qabeenya fakkeenya fi holqa gurguddaa biyya keenya keessa jiru, gaarreen gurguddaa, qilee gurguddaa waan ittiin bu'anii ilaalan, qabeenya gurguddaa biyya Oromoo qabu funduratti yoo biyyi keenya mootummaa Oromootiin kan bulu aangoo argate biyya ofii irratti ijaaruudhaa fi muuxannoo kanneen itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kun amma tunaliin yookaan immoo lafa gaara jalaan hulluuqsisanii tolchanii dhakaa jalaan hulluuqsisuu jechuudha. Akkasitti kan baaburri kunniin deemu jechuudha. Yoo ilaaltan kun immoo baaburri lammataatitu ol ba'a. Sitti wal bira darbanii wal qixxee deeman kunoo gad deemu san ol harkisa jechuudha. Manneen isaa action and reaction system an hojjetu. Elektirikii xiqquma fayyadama yoo sun achi gadi sigigaatu kana ol harkisa jechuudha. Tindaka, Ndema, Tindaka, Garabete Kaha, Lagabete Teha, Debiye Arguda, Ijaki Berida, Siwa Jinda Bersu, Jiruki Abunda, Siwa Jinda Bersu, Jiruki Abunda.